Akkam jirtan ala manaan sa'aan namaan maatii waatiin dakagaran kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa marsaa jalqabaa maqaa gootota gameeyyitiin moggaasee adeemsaa ture xumuruun bobbaa marsaa lammaffaa duula imala gara Finfinnee jedhu sochii waraanaa irra jiraachuu ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaa ibseem sochii waraana marsaa lammaffaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo hidda gabroonfataa buqqisuu fi handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kan sirni gita bittootaa keessatti oomishamu qabachuu akka ta'e qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo turtii raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa wajjin taasiseen ibsee jira. Uummanni Oromoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru cinatti duula imala gara Finfinnee kana milkeessuu fi gabrummaa hiddaan buqqisee gatuuf dammaqiinsi siyaasaa fi hawaasummaa yeroo kamuu caalaa akka barbaachisuu fi waraana isaa cinaa akka dhaabbachuu qabu dhaamee jira. Duula waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa dhuunfachuuf taasisaa jiru sababeeffachuun koreen tumsaa waraana bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaatti ijaaramte. Dilbata dhufuu gaafa sadaasaa torba bara 2021 tumsi diinagdee waboof akka taasifamuu fi marii hawaasaaf yaamicha dhiheesse. Waamichi kunis kan dhihaate koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaa damee magaalaa Johannesburgii fi Cape Towniiti. Jiraattonni magaalaa Johannesburgii fi naannoo isii magaalaa Johannesburg iddoon sagantaa tumsa kanaa tokko torba daandii 8ffaa Avenue Mayfair Cultural Center waaree booda sa'aatii 2 PM kan eegalu ta'uu koreen kun beeksisee jira. Akkasuma jiraattonni magaalaa Cape Town fi naannoo isiitis guyyuma wal fakkaataa dilbata dhufu magaalaa Cape Town waaree booda sa'aatii 1 PM irraa eegalee teessoon yookaan bakki marii kanaa tokko sadii daandii Belgravia Road bakka Atolon jedhamutti kan geggeeffamu ta'uu koreen tumsaa woboo damee Cape Town beeksisee jira. Jootan dura tumsa waraanaa tolfatanii kan turan waraanni bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay qaamaan wal bira gahuun isaanii ibsame. Dubbii himaan humnoota Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa miseensonni waraanaa Tigraay fi loltoonni waraana bilisummaa Oromoo adda waraanaa Wallootti qaamaan wal bira gahuu BBC Afrikaatti himan. Kaayyoon humnoota lamaanii Finfinnee to'achuu akka ta'e Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisee hanga ammaatti ibsi kennee jiraatu baatus yeroo barbaachisaa ta'etti humnoota Tigraay waliin wal maddii hiriiruun akka lolan kanaan dura ibsuun isaanii yaadatama. Waraanni Tigraay Defense Force magaalaa baatee guutumaan guutuutti to'achuu jiraachuun himan. Bulchitoota magaalattii dabalatee kaadiroonni bilxiginnaa magaalaa gadhiisanii baqatanii jiru. Magaalaa kana to'achuu keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo akka jiru jiraattonni ni himu. Waraanni TDF wayitii magaalaa baatee to'atutti jiraattotaa fi qabeenyarra miidhaa humaatoo osoo hin geessisin bifa naamusa qabuun magaalattii akka dhuunfatan maddeen ni dubbatu. Wayitii amma caasaa bilxiginnaa diiganii haaraa filachuuf qeerroo qarree fi hawaasa magaalattii wajjin mariirra jiraachutu informe. Waraanni bilxiginnaa mooraa waraanaa burqaa keessatti guutumatti humna ittisa Tigraay fi woboodhaan dhuunfatamuun gabaafame. Humnoonni Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo woboon duula waloo geggeessaa jiraniin mooraa waraanaa bilxiginnaa guddaa daangaa Amaaraa fi Affaar gubbaatti argamu haleeluudhaan dhuunfachuu isaanii maddeen keenya waraana fi jiraattotarraa beekuun danda'ameera. Waraanni humna ittisa Tigraay magaalota Dasee fi Kombolchaa hordofee duula waloo woboo wajjin kallattii lamaan taasisaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u wiixata kaleessaa sa'aatii booda magaalaa baatee fi harbuu to'achuun deemsa isaanii kallattii kibbaa fi bahaatiin itti fufanii jiru. Egereen uummata Tigraay referendamii walabaatiin murtaa jedhan Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay Abiyyi Ahmad uummata Tigraay wajjin gara waraanatti akka hin seenne araara buusuuf baay'een dhama'ee ture kan jedhan qondaalli guddaan kun Abiyyi Ahmad garuu carraaqqii kiyya cinaatti dhiisuudhaan faayidaa dhuunfatiin na sossobaa ture jechuudhaan saaxilanii jiru. Itti fufuudhaanis Abiyyi Ahmad yeroo sadi kophaatti argadhee yaaddoo fi yaada kiyya kaasee fi waan hunda karaa nagaa xumuruuf yaaleen ture kan jedhe Jeneraal Tsaadiqaan uummanni mallaqaa fi humnaan hin jilbiifanne hin jiru jechuudhaan uummata Tigraay mallaqaan bituu fi humnaan cabsuuf karoora Abiyyi Ahmad qabatee ture dubbatanii jiru.
Bulchan Ethiopia fi hogganan humnoota waraanaa Ethiopia biyya hamal walgahii ministeerota fi deetaa ministeerota waliin taasise irratti humnoonni alaatiif elleef wajjin lolanii jiru jechuun dubbateem walgahii miirri abdii kutannaa fi mo'atamuu biyya madii fi ministeerota isaarraa mul'ata jedhamee dubbatamaa jiru kanaan adii fi gurraachonni adda waraanaa wallootti TPLF wajjin lolanii du'anii jiru jechuun dubbateem abiyyi Ahmad humnoonni alaa nu lolanii aarsaa lubbuu kaffalan jiru jechuu malee ragaan amansiisaan waan kana mul'isu wanti dhiheessan hin jiru dubbimaan TPLF Geetaachoo Raddaa biyyi humnoota alaa TPLF waliin nu lolaniiru jechuunsa soba jechuun tiwiitarii isaa irratti barreessee jira. Tokkummaa mootummoota muummicha ministeera aangoorraa darbaman kan Sudaan Abdallaa Hamdook waliin dilbata dabre tarkaanfii gara fuula duraatti fudhatamuu malu dubbatee jira. Kunis uummanni kun hedduun fonqolcha mootummaa waraanni torban dabre gaggeesse mormuun eega hiriira guyyaa tokko booda ba'ee ta'uusaati. Sudaanitti jilli addaa kan tokkummaa mootummoota Volker Perters akka jedhanitti Hamdook nagaadha garuu mana ofii keessa akka hin baane ugguramanii jiru VOA obeeffanne. Egaa oduun ijoon sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa tokkoon tokko oduu keenya ijoo kanaa babal'ina isaa oduu keenya idilee keessaa argattu ijoo sintimantireen Mahamad Fantaalletii fayyataa.